gonkumaa osoo kontiraata keessan ammallee ji'a 6 jiru, ji'a 7 jiru, waggaa 1 jiru abadan madaamiidhaan nan galaa yookaan nan qaxxala jettee ittiin dubbatin. Sababni isaas dhiibbaa hojii guddaatu sirratti geggeeffamaa jechaadha. Sigalee gonkumaa yoo isheen hin galtamoo hin teessa binshuuf inshaalla ilaalla yoo rabbeedha ilaalla jedhiin. Yeroo sa'aatiin isaa ga'utti ilaalla jedhiin. Ji'a 3 olitti gonkumaa yoo itti fuftanis yoo galtanis gonkumaa akka hin dubbanne qabamochee. Hojiidhaan dugda sii kutti. Girgiddaa si miiccisiifti. Qodaa mana keessaa gadi guurtee ol deebisisiin jetti. Waan ati kanaan dura hin hojjenne si hojjechiisti. Sigalee kanaaf gaafa kontiraanni keessan dhumachuudhaaf ji'a 3 ga'u yoo biyyatti galtu ta'e biyyattan galaa jira. Kanaafuu sararatanyaa fidadhu siifaan barsiisa tokko. Inni lammataa kafiila argattee bahaa jirta yoo ta'e baay'isoo asirratti warri hin beekne yuutuubii kanarratti mana kanaaf haaraa warri taatan sabiskiraayib godhaa hundi keessanuu qabamochi kana booda kanarratti isinii gadhiisaa jechuudha waan barbaachisu hundayyuu. Warra hin beeknee fi gaafa kontiraata keessan fixxan kafiila barbaaddanii yookaan waasii barbaaddanii naqaalaa godhattanii kaansileeshinii fudhattanii kafiila biraarratti qayyarattanii mana jijjiirrachuu hin dandeessu. Gaafa akkan isin jedhu garuu kafiila yookaan immoo waasiin sun kan masfarsii guuttee ta'uu qaba. Itti aansuudhaan immoo osuma mana sana jirtanuu hojii argachuu qabdu. Maybe kafiilli keessi hojjechiisuu dhiisuu danda'a. Waasii qofa kan sii ta'uu danda'a. Kanaaf hojii barbaaddee hojii argattee kaateeti kanatti madaamii keetti himtu. Kanaafuu gonkumaa osoo jiini 3 sininafin ji'a 3 olitti yoo ta'e hin dubbatinaa sinin jechuun barbaada. Inni lammaffaan madaamii keetii wajjin wal jaallattee wajjin jiraachuu yoo barbaadde wal kabajjee wajjin jiraachuu yoo barbaadde waa 3 kana godhuu dirqama sirratti. Tokkoffaa obsuu. Waan darratti xiqqaanis yeroo siwaam guddaanis yeroo siwaam abeet na'am jettee oowwaachuu. Inni lammaffaa yeroo madaamiin kee aartu deebii gonkuma itti laatin jalaa callisi. Xaxxe jedhe jalaa. Aarii mucaa siisitti baachuu dandeessi. Aarii abbaa manaa siisitti baachuu dandeessi. Meeqaan keessantu aarii mana keessatti haaraan san irratti baataa jiru. Komantii irratti nan eega barreeffama keessan. Kanaaf aarii waa hundaa dhuftee